ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد دعوتك كينيا كبجمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت ولد دابتاتهن دفني جرا وبالوالدين إحسانا هذا أباك يسلمينت تلا أولا كجو قودة تربة فادا اتدهادا. ومن الآداب مع الوالدين الجلوس أمامهما بأدب واحترام. naamusa haadha abbaa wajji jiraachuu qaburra isaanii wajji taa'u isaan booda taa'u akeekkadha dubbi rabbi isin haa qajeelchu haadha abbaa keessanii rabbi isin haa qajeelchu haadha abbaa keenya rabbi nu haa qajeelchu isaan booda taa'uudha naamusaan kabajaadhaan akka nama mootii bira taa'utti kabajaadhaan abbaa kee bira ayyootee bira naamusaan taa'u qabu gama duuba gama boodaa taa'u qabu wadhaalika bitacdiili jilsa teessumatee tolfattee taa'uu qabda ni ciqilfatta abbaa kee biratti ni ciifta akka feete taatee miila laa hin ta'u naamusaan xumaaniinaa goote akka nama mootii biyya bira taa'utti taa'uu qabda walbucdi amma yushciruhumaa biihaanatihimaa min qariibin aw baciid waan isaan xiqqeessutti fakkaatu hundarraa uf qusachuu qabda karaa fagoon ta'e karaa dhihoon ta'e akkuma feetetti waan isaan tuffachuu isaan xiqqeessuu calanqisuu irraa fagaachuu qabda qarqara saniin bahin kamaddi rijli akka nama miila isaanitti diriirfatuufa abbaan kee ayyoon ta'es ta'an ati gamas teeyse yoo miila keettis diriirfattuu taate laa dubbii balleessite dhaabbadhu hin ta'u isaan xiqqeessuu keeti mul'isa jechuudha ati yaaduu baattus ati itti yaaddee godhuu baattus isaan xiqqeessuu isaan tuffachuu kee murteessa hin ta'u oo ilqahqahati bihuduurihimaa isaanii si bira jiran kofaltee qaaqi jettee kofaltee gaggabuun hin ta'u kabajaa isaanii xiqqeessuu mul'isa suuta kofalta ni seeyxaa sagalee ufi qabdee suuta kofalta abbaa kee biratti ayyootee biratti nama kabajamoo rabbiin irraa si argamsiise bira jirta jechuudha oo ilixxijaa oo ittacarri أو مزاولة المنكرات أمامهما إسام برت كلها تاو عيبي انتو نوري هذا أباك برت كلها انتو وفتو في الرساقو هذا أباك برت كفلتي دانغا دبرون هذا أباك برت شكل فتي شيفتي اتحاسون أبان كيني تا أتني شكل فت أكمل تاون أيون تيني تيسي أتي شكل فتي أكوانتي موتي إساني غرتي تاتي چتاسو kun hundi hin barbaachisu naamusa hir'isuu jedhama kabajaa cabsuu jedhama naamusaan kabajaan ta'uu qabda haadha abbaa kee bira ومزاولة المنكرات أمامهما إسام برت وان فكتو وربين جبوان شريعة فالليسو دلقون دوان إسام برت موسيقى رقيفتون دوان أكو بكبيرو تسرو وادا إرحمة دا إسام برت وان إسان قلبي جبس وان جلين كيموليسو وان إسان إلمون تينيتون جلت جاني قلبي جواني رارفة حجتشون سير رمبر واجس أو غير ذلك مما ينافي كمال الأدب معهما وان كان أجتته ككبجاء إساني تكيسو كبدنا كبجاء إساني والفالسو توك كل كركر إسان بين اتندهاتين اندلقين ومن الآداب تجنب المنة في الخدمة أو العطية كنا في خدمة إساني قوتي في غرغار سهاد أباك غرغار ترت إساني رتو هم فارسين غلط إساني رمبربادين أكنا نسني قوتي هم برباجسو hin barbaachisu waan feete yoo gooteef hin dubbatin uf hin dhaadin isaan hin dhageessisin galatan barbaadin kennaa isaanii kennite khidmaa isaanii goote tajaajila isaan tajaajilchite irratti falminnatu tahdimu saniica wahiya min masaawi ilakhlaaq galata namarra barbaaduun akkanan sii godhe jechuun waan silaa nama walitti dhiheessu waan gaarii dalagansan diidiyya tola nama goote yoo boodarra haasoo ofitti haasoon barbaachifne akkanan sii godhe balleessite waan san fuduraa balleessite haala fokkata ammas isin
minnan galata barbaadu namatti ufdaadun hala amala fokkata sabai fokkatu amala fokkata ويزداد قبحها إذا كانت في حق الوالدين نما بروتي وجهه فكتورا هذا أبا وجهه تاتي حالا فكت أفتول بون غلطة برباد أفداد من برباجس أبو ما فدي وجه برباجس هذا في أبا وجه حالا فكتورا درام فكني سيدا ما يجو فعلى الولد أن يقدم لوالديه ما يستطيع علم الراوني برباجس هذا أبا إساتي وان دندو ودود وان هم نتي إسات دنديس كل إساني راكو سچو ربود وأن يعترف بالتقصير سنما وجه هنكتة قرته إرئنا إسا فرجود واقع سني برباچسوت سنين غون يا أبو يا أيو يا دكيسن سني غوتون دندين ميدي فما وجه ولا فاتة تارته وان دنديسون دغوته دي فما وجه وان سلا سني برباچس أك سلا سني قرته هايت تيسن رغوت دوراتين غون تقصير غبابيلا وفرت ميركنيسو برباچس ويعتذر عن عدم استطاعته أيوفي والديه حقهما guutuu haqa isaanii danda'ee guutuu dhabuu isaatti akka isaanii barbaachisutti hunda godhuu fi dhabuu isaarratti rakkoo himachuu isa barbaachisa dhiifama nuu godhaaga waan dandeessu hunda gooteet dhiifama nuu godhaaga abbo ayyo irra nuu dabra silaa hayti teessan akkanaa miti jettaan maaltu akkana tolche haasa'u nama haasa'u bareeda waan feete gootee jecha fokkataa jala darbu i'tizaar taqsiir dhiifama nuu godhaa abbo kama waan silaa barbaachisu hunda gooteef dhiifama gaafata dadhabbii ofirratti murta kanaatu barbaachisaa jechuudha هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته